Haadha faate asirratti amma waliin taphannaa. Laala yaa'iin natti ni goota obboleetti. Ispichaaleen yoo dhufne atis kuti anis nan kuta. Yaa'ii natti ni goota ammas wajjin taphadha. Yaa'ii maal si godhaaran kira mana narraa kan fallisiin jedhaa jiraani. Bakka yaa'ii natti godha ergi tapha. Tana malee laal waa tuuxee taanan waa diidee taanan fedhu haa dhufuu baatu fedhu akka fedhu haa ta'u haa deemu. Bakka itti fufi ergi. Aboo jaarsuma si fuudhuuf rabbi obsa rabbi haa kennu. Wallahi jaarsa yoo rabbi sitti kennellee nama akka kiyyaatitti obsa hin qabne ka aaree giingisu akkanatti kabalaan akkanatti asii jajjaamsa. Rabbi sitti haa kennuun siin jedha. Waan bar waan hin jedhuun dhabee baran. Wallahi. Guys, lamaan baay'isa. Taaptaabii naatti muddaa namni dhibbi Jaarsi kiyya si jaamir sirra obsa qaba jaarsi kiyya masgiida keessaan bahu ammallee taree deebi'eetiin osoo waan barbaade balleessee iyyuu jaarsi kiyya baga balleessite nama naan jedhu malee akka kan kee kana akkana nama ija akkana goggodhatu miti. Bara akkana goggodhataa bar. Jaarsi kiyya baga balleessite nama naan jedhu baga balleessite si daggaargish nama naan jedhu jechuudha. Nama yoo dhungattes baga dhungattes hin jaa. Abbaa feete dhungadhu naan jedha. Dayyuusa janiin san nabi Muhammadu dayyuusa jedheen osoo inni taa'u namni beela taa'ee dhungatu. Laala dayyuusaa miti inni. Lubbuun dayyuusa. Dayyuusa. Jaarsa keetu dayyuusa osoo inni taa'u namni bira taa'ee dhungatu. Maam namni na bira taa'ee nama dhungatan inshaallah osoo inni lubbuun jiru inni du'eetu hanqa biraatti inni hirmuu dhaabadhee hafa. Fayyaa qabaa inni du'eetu dhaabadhee hafa malee qabiraatti inni hirmu. Ati jaarsi kee anaati dawaa anaa sii qabaadha baatee anaan malee hin toltu ati. Kanatti mataa keessa gassi. Abbaa torba kaasa. Faamilii abbaa torba namni garagaraa. Namni garagaraa abbaa torba. Namni garagaraa abbaa torba abbaa torba. Bililee. Yaasiin kana fuudhoo naa godha. Please yaasiin kana fuudhoo naa godha. Warra jiriirtan hundi keessana fuudhoo naa godha. Yaasiin kana fuudhoo. Baadiyyoo kiyya kana hunda isaanii nama waan asirraa ol daddarbu kana hunda isaanii ishiillaa jaraan asinna dhungadhaa jettiin ani hin beeku akkas. Laboon bar waamii qallaa yoo namittiin tun asinna dhadhaa jettiin lammallaati tana bareeddu maali boo wayi. Guys banna tajuutti. Bakka hunda namaa ayyamsiiftee jirti qabeenya nama as gammalee maal ta'e jettanii yaaddan. Oya trippili fayyadamaa guys use the trippili dha guys trippili. Trippili fayyadamaa. Trippili fayyadamaa. Leencaan adabsiitu. Barraa galatoom. Guys trippili fayyadamaa inni kun akka daqiiqaan 28 gadhumattutti giiftiin asirra kennitan kamuu sadii hin baay'atti. Laal. Daqiiqaan tun akka dhumattutti giiftiin kamuu sadii hin baay'atti. Sadii hin. Guys sadii hin baay'atti wal gargaaraa. Mara wal gargaaraa faamilii. Yaasii guutan. Wal gargaaraa guys. Mara faamilii wal gargaaraa. Thank you galatoomee warra galatoomee. Akkana. Akkana. Laal. Bilillee dhaggeeffadhu. Bakka kana gadi tutta kunoo laal. Isii kan argitee. Bililleen dhufee jira laala bakkee kana gattu gadillee laal. Wallahi bakka fedhe yoo gattu tuqanis abaddan anammoo attu. Rabbi wajjin. Laal bilillee as laal. Isii kana gadi tutta kunoo bakka kana gadi tutta laal. Bakka kana gadi tutta kunoo sanduuqa kana keessa akkana yoo gadi tuttee jette akkanatti. Hai mana tuqamuu dide. Beeshinaa tuqamuu dide. Yaa birille hogguma warraa fudhatu wayyeesi warraa fudhatu. Silkiitti yaa guddee hafte. Maatiin. Didde silkiin. Namichi maaliin na tuqe silkiin tuqamuu didde.
Taap taapitti muddaa. walaal Gaayis bilillee. kuma sadii haadha goba. Saanduqa kana keessa gatuttan gaayis as keessa gatuttan kunoo kana keessa gatuttaniitiin achi keessa jirti wannoon gilaafiin. Bannaa taatu taaptaap godha. Ara taaptaap godha nama kuma takkaan jirtanii gaayis. Ara nama kuma takkaan jirtanii wal gargaara. Mani gaanii homatee wal gargaara nama kuma takkaan jirtan. Namni iskoorii kana mo'atama nama kuma tokko baadhadhee. Nama kuma tokko baadhadhee iskoorii kana mo'atamna gaayis. Nama kuma tokko baadhadhee jechuudha. Biileen haa baadhatu teessa biileen. Nama kuma Hoolota akka tokkoon faayidaan teessanii iskoorii kana. Kuma 500. Akkana. Hotaan. Akkana. Kanattan isin beeqlaan. Akkana. Taphatti aanuun akkanattan gadi gadhee akkanatti adabsiisa wallaa cinqinqii na bira hin jirtu gaalan fokkisa ammas suuraa qayyarsiisiise. Namtitti tana cafaqirra wallaa hin cafaqinaan jajjajjaan. Dawaa kennaniituma lakkisa waan ta'eef. Kun bara reefin tanan siimee laafateen siin jedhee horkun. Godhee si ajjeesa laadhile. Godhee akkasii si ajjeesa. Nan beektu ana nan beektu nan tuttuqin. An warra tuttuqamu sanii miti. Amma taraa tana ni adaba itti muddaa Faamilii hundi keessan taaf godha bannaa. adabii warri jettan hin geenye. Maaf na adaba wanni na adaba wiinii lamaan na adaba biyyee nyaattanii. Hoolota. Taaf godha gaayis. Faamilii triple. Amma kana yoo nama waate na adaba jala jiranii gaayis isa jala jiranii ijoolleen tiyya deemte ana. Gaayis trippiliidha wal gargaara. Haadha faateen tapha laman simoo eebar. Habibi wiinii lamaan na adabda. Ati waan warri koomentii haasa'u fuutee natti naasa yoo geemi taphate taphadhu yoo geemi taphachuun baanee barbaannee bayi. Wiinii lamaan na adabda. Kana yoo taasite na adabda. Hayi. Waa warra koomentii jedhu fuutee haasa'u. Hayi ani boonaa kiyya qoy isa jala kun nama jira bar jala wal gayanii hadda wal taaziyaa isaa taa'aran na fakkaate jala wal gayanii. Gumaan jiran wallaahi nama jiran annaan jiran nama 700 jiran. Akkana yaasinii xiyyaala akkana. Natti waamatee dhufe gaayis natti waamatee gaayis shirshir na godha shirshir na godha bannaa taatu shirshir na godha. Gaayis shirshir na godha mi'aan du'e shirshir na godha. Akkasuma wajjin yaa boona nuun olaa tokko raas gubbaa jira laa tokko nuulaa eenyu warra gubbaa jiru kana kana tarkaan illee shirna godha. Ababaa 12 naa guutaa gaayis ababaa 12 barraa galatamu ababaa 12 bakka isin irraa quban qabne milkii xiyyafaadhaan abdii saafaadhaan hunda keessa ababaa 12 namni gara abaaboo 12 hunda keessa warra jala jirtan ababaa takka irraa darbitan hunda keessa nu rabbiin isin milkeessu diinii fi duniyaadhaan rabbiin ol isin hafu. Ababaa maalisin nama kuma tokkoon teessanii yoomuma guutan harkasittanii ababaa na kun gaafa nama 5 yookaan nama 6 jirta wayyaa ababaan ni guutan. Lamaan tan ababaa irra deebi'aa kennaa. Akkana irra deebi'aa kennaa gaayis irra deebi'aa ababaa kennaa ababaa sadi namni gara garaa yoo memberii illee taatan ni guuta gaayis memberii maayyuu ta'a gattu qaati seenti bakka jettu tana tuqa gaayis gattu qaa guutaa. Akkana kumoola ol darbina uloora akkana yaasin kiyya naa galatoo yaasin naa gargaara pilee zorgo amma adabbii tana adabuudhaan qabaa adabuun qaba laala oggan adabuu deemu chaappooniin itti baafadha abbaa kiyya chaappoonii miti isa kanaan itti baafadha abbaa kiyya itti fufaa akkas. Baay'ina bilaashaa wallaahi billaahi baay'ina tasaa. Kuma dhibba sadii warri qabdan na darba na guuta kuma sadii na guuta adabbii tanan adaba yaasinii naannarraa lappaasin irraa pilees adabbii tanan na adabuu na qaba yaasinii kiyya rabbisi yaa milkeessu wallaahi duniyaan sitti haa yaatu sitti haa cabdu. Nama dida kanaan teettanii ababaa guutuu yoo dadhabdan ishee minuutti hin qabu ababaa laal ababaa kaleessa gabaabdee. Aartii miira galtee jirti garuu gurbaan. Warri ababaa guutaa jirtan gaayis taaptaap godhaa jirtan taaptaap godhaa as keessa baafadha ababaa naa kennitanii warri dura taaptaap godhaa turtan kooppiliinki godhaa turtan ababaa as keessa baafadha.
akkanatti gaddaa akkanatti Warrummaan dura taaptaan lafee koppiliin xiyyataa godhaa jirtan qofti ababaa achi keessa fudhaa naa kenna. Amma taaptaap godhaatee achi keessa fudhaa naa kennitan. taaptaan miiliyoona naa galchaa kuma dhibba afur qofaa taphee taaptaan miiliyoona naa galchaa hundi keessan akkanatti isin beekala ummata Jamar maal kennita yaa caaltuu xiyya wanni itti kennitu maal inni? ummata jaalalaa Jamir ummata ka kennu arjaa ka hinaafuu hiyyeessa. ummata laa Hin qabduufu maal kennita? isin amil keessi wallahi Akkasii bar wanni itti beekuu qabdu guddaan maal inni? Asiillee ka kennaa achiillee ka kennaa jiru warra qabuu fi arjaa kennaa jira. Hiyyeessi akka kan keetii ammoo taa'eetuma yoo filima ilaale malee waan illee irraa hin beeku kennullee hin danda'u jechuudha allaqe. Yoo ofii qabaatte kennita ofiifuu hin qabduufu maal kennita? Sijjamir osoo qabaatte ni kennita. innumaan beeku jechaa jirta Waan rabbi sii kenne irraa kennita yoo osoo qabaatte hin qabduufu maal kennita? kuma tokko naa eegaa kuma tokko Kamilaasi shima wayii faxi firish. kuma lama dhumarratti nan kitaaba Afur kan yoo taate akkana dhagaa muka sidaa ka garanaa garanatti tiisisa waan taateef bakka argite dhaabatte qolinti barreessa. nan kitaata kanaa olaan reemtana kuma takka bicha warri qabdan kuma takka Eessaa baafta bakka ati baaftu hin jiru. Qarbii jala baasta. Kun olaal ka qabu akka itti kennu arjaa laal. Ka qabu ni kenna kan qabne ni hinaafa allaqe. Look. yoo abdii kana naa gargaartan maal taata yaa Thank you Boonaa. yoo yaasina kana naa gargaartan No, nama tuffii Mee miti nama kuma sadii tuffii osoo hin taane bar ababaa maaf hin kennina jennaan wallaahi billaahi hin kennuu jetti gizee gattu qeelaalu ammoo nama guyyaa takka ababaa kennee jiru miti mana namaa taaptaaf godhee jiru miti yeroo gattu qeelaalu sii galee. taati gaa akkana naman tuttuqini jechaan nama eeggadhu Family barraaq fooloo naa godhatu. Tankiyyuu isin galatu hundi keessanu warri Rippilii kana fayyadamaa gaa'is. Rippilii fayyadamaa. hundi keessanu naa galatoom wallah taaptaabumaan itti mudda hundi keessanu kaduraa kana Gaffaarii gurbattii maalii kan jettu gaafa ati duute ka. Gaafa ati duute ka dhaabee. Yoo ati duute fuultakkitti taaziyaa teessantee teennee kaane achuma gallee dhiifna kadhaa. Haga ati duututti akkamittiin kadhanne reenuma kadhanna. يا ربي يا الله يا ربي قرآن أخي قنانين توسل وسين يا ربي لين جنة بدي والله أتي قرتي وصدق الله يا رب يا ربي ما كتبات أنا لين جنبريك يا ربي الله Ababaa kudha lama gaa'is. Gaa'is ababaa kudha lama namni garagaraa. Namni garagaraa abaaboo kudha lama. Namni garagaraa ababaa kudha lama gaa'is. Eeyyawaa let's go Amiraa Barraaq Maar hundi keessanuu thank you galatoomaa. Kudha lama. Thank you galatoomaa. Tirippilii kana fayyadamaa ammoo jechuudha akka nu yaraan dhumas. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Maal akka dhattee dhumarta? Wanni ati akka dhattee dhumartu maal inni? Ani du'aayin namaa godhee dhufee dhaabbadhu niyyaaree fintaraa dura liqiisan jalaa kafalan. Tokko haxayyaara akkanatti bararee akkana fidesan. Du'aayin nama sanii godhamu qabdi. Halammaffaa laal akkanatti reefun taraa argaa akkanatti laal. Si Kanarratti waa kadhattee ati? Abood boon eenyu haadha baate. Maal beeka du'aa isirra kadhataa jira akka giiftarri giiftiin siif hin kenname naan jedhaa jiran kawwanti. Daalachaa ni dhaaba yaada haate yoomiin hadhamu. Hin gonne
لا لا أما أدان كتا نقول بودا جزيك يعني دي لا لا أما أدان كتا نقول بودا نه خانك إبشان يا خانك يبدو dhageeffa hayyee hin guunne isaa addaan kutu yaani illee booda ni kuta gisee kiyyaa rakkoon qabu. والله بالله كما ويت الدنقود أي أي Maali ياسر kun? Eh? ارجع تبا ياسر ارجع Gaayistaaf godhaa. ولن سيبات ورم تدرك قبل ياسر نالباسا Boona ياسر gilaafii keessatti hirmaadhu ishii daddabiliidhaaf fonnoo keessa hirmaadhu takka adabnu boona. Wali aansinee moo qabna beektee adabuudhaaf laazim dirqama. ورم تدرك قبل ياسر قلت يا أبو وسنو يوم بيليكم نمت تيجي نبي لسه Eenyu kiisi godhaara? والله سنو يا رب